kabajamtoota dhaggeeffattoota chaaneelii keenya like subscribe gochuun hin dagatinaa. Guyyaa har'aa kana kan waliin ilaallu barnoota kompiitaraa kutaa 2 bifa kamiitiin barreeffama kana duwwaa tokko kan jedhu irraa kaasnee hanga look jedhutti barreessine isaan booda ajajoota armaan gaditti jiran kana dalaguu akka dandeenyu waliin ilaallaa jechuudha. Kanaafiyyuu ajajoota armaan gaditti jiran kana ilaaluudhaaf calqaba duwwaa tokko kan jedhu irraa kaasuudhaan hanga look jedhutti ni barreessinaa jechuudha. erga barreessineen booddee hundi keessaniyyuu ajaja kana raawwachuudhaaf duwwaa tokko kan jedhu irraa kaastanii hanga look jedhutti erga barreessitaniin booddee ajajni tokkoffaan making font size 14 font color red style elephant jedha. inni calqabaa hanga barreeffama keenyaa 14 taasisuu, inni lammaffaan halluu barreeffama keenyaa diimaa, inni sadaffaan style barreeffama keenyaa elefantii taasisuu waliin barannaa jechuudha. walumaa galatti isaan kana sadan raawwachuudhaaf barreeffama keenya duwwaa tokko kan jedhu irraa kaasne hanga look jedhutti maawuzii keenya karaa bitaa qabuudhaan select gochuu qabnaa jechuudha. select irra gooneen booddee hoomii keessa dhaquudhaan ajajni inni tokkoffaan font size 14 taasisaa akka jedhuuf bakkee kanarra yookaan immoo xiyya lakkoofsaa as gara mirgaa jiru irra kilik erga gooneen booddee 14 taasisnaa jechuudha. walumaa galatti bakkee kanatti kan nuti baran bifa kamiitiin hanga barreeffama keenya guddisuu fi xiqqeessuu akka dandeenyu. inni lammaffaan halluu barreeffama keenya diimaa taasisaa akka jedhuuf xiyya kanarra dhufuudhaan font color yookaan immoo halluu barreeffama keenya diimaa taasisuu dandeenya jechuudha. inni sadaffaan bakkee kana dhufuudhaan style barreeffama keenya gara elefantiitti jijjiirraa jechuudha. ittaansine ajajni lammaffaan making the paragraph bold italic underline kan jedhuuf bold jechuun barreeffama keenya gurraachessu yookaan immoo bold taasisuudha. inni gara biraan italic jechuun style barreeffama keenya bifa style ai kanaatiin yookaan immoo barreeffama keenya shaffaxa taasisuudha jechuudha. inni sadaffaan underline kan jedhu barreeffama keenya kana jala sararuudha jechuudha. ammas barreeffama keenya duwwaa tokko kan jedhu irraa kaanee hanga look jedhutti erga select gooneen booddee bold taasisuudhaaf b capital irra kilik goona, italic kan jedhu taasisuudhaaf ir, underline kan jedhuuf xiyya kanarra kilik gochuudhaan double line, single line, hidden line, bold line isaan kun filannoo underline keenyaati. isaan kana keessaa kan barbaanne irratti kilik goonaa jechuudha. bifa kanaan ajaja lammaffaa erga dalagneen booddee ajajni sadaffaan changing the text computer uppercase jedha. computer ka jedhu select gochuudhaan yookaan immoo filachuudhaan a capital fi small irra edda dhaqneen booddee uppercase ka jedhu filannaa jechuudha. kana jechuun maal jechuudha? computer kan jedhu dura smallidhaan barraa'ee ka jiru gara capitalitti yookaan immoo qubee gurguddaatti nuuf jijjiiraa jechuudha. akkasumas ajajni arfaffaan making the text computer in center and date in right side ka jedhuuf calqaba computer ka jedhu kana erga filanneen booddee center irra geessuudhaaf sarara kanarra kilik goonaa jechuudha. isaan booddee deetii keenya yookaan guyyaa select erga gooneen booddee harka mirgaarra geessuudhaaf sarara sakan yookaan sadaffaarra kan jiru kilik goonaa jechuudha. walumaa galatti computer kan jedhuu fi date kan jedhu position isaa yookaan immoo bakkee teessuma isaa jijjiirree jechuudha. ajajni shanaffaan apply page border kan jedhuuf steppiin isaa calqaba page layout page border art yookaan okay jechuudhaan page borderii dalagnaa jechuudha. calqaba page layout erga dhaqneen booddee bakkee kanarraa page border kan jedhu erga tuqne yookaan immoo cuqaasneen booda nan kan jedhu kana keessaa borderii ka barbaanne irratti kilik erga gooneen booda yookaan immoo edda cuqaasneen booda okay ka jedhu batanii kana erga tuqneen booddee borderii argannaa jechuudha. ajajni jahaffaan making the paragraph justify ka jedhuuf justify jechuun sararri keenya kun karaa harka bitaa fi mirgaatiin akka wal qixxaatuuf wanta nuti dalagnu jechuudha. fakkeenyaaf barreeffamni keenya kun
kara bitaatii wal qixadha gara mirgaatiin garuu wal caalaa isaan kana lama wal qixxeessuudhaaf hoomiirra edda dhaqneen booddee sarara karaa bitaa fi mirgaa wal qixa ta'e kana cuqaasna jechuudha. Bifa kanaatiin justify taasisuu yookaan immoo sarara keenya yookaan barreeffama keenya gama bitaa fi mirgaatiin wal qixxeessinaa jechuudha. Ajajni inni sadaffaan making the paragraph in 3 column with a line between kan jedhu kanaaf calqaba barreeffama keenya on kan jedhu irraa kaasee hanga look jedhutti erga filanneen booddee page layout dhaquudhaan column kan jedhu cuqaasna yookaan filannaa. Isaan booda more column kan jedhu kilik gochuudhaan 3 kan jedhu erga filanneen booddee line between okay yeroo jennu barreeffamni keenya bakkee sadiitti nuuf qoodamaa jechuudha. Ajaja isa dhumaa yookaan immoo 8ffaa dalaguudhaaf insert header and footer. Header is Roba Computer Training Center and footer is prepared by your name kan jedhu dalaguudhaaf calqaba insertii keessa dhaqneen booddee header kan jedhu bakkee kanaa filannee isaan booda heederoota gosa hedduu jira. Isaan kana keessaa tokkosaa filachuudhaan Roba Computer Training Center jennee barreessinaa jechuudha. Roba bifa kanaatiin heederee erga seensisneen booddee ammas dhufnee footer kan jedhu erga filanneen booddee isaan kana keessaas tokkosaa filannee bakkee kanatti cuqaasuudhaan prepared by Roba Computer Training Center jennee barreessinaa jechuudha. Bifa kanaatiin erga hojjannee booddee borderiin keenya waan guddateef yookaan immoo heederii keenya waan nu jalaa dhokseef insert page layout dhaquudhaan page borderii edda cuqaasneen booddee bakkee kanarraa saayizii yookaan immoo hanga boldii keenya erga hir'isneen booddee okay yeroo jennu bifa kanaatiin heederiin nuni seensisnee fi footeriin keenya haala gaariidhaan nu mul'ata jechuudha. Barumsa kana kan isinii qopheesse wiirtuu leenjii koompitara Roobaa magaalaa Amboorraa waan dhaggeeffattaniif galatoomaa.